nani mangutu ma fi yami ba atina hayyamu nani mangutu ma yami ba akasi mangudo kabla gale gutatane dufani male morma il tokko fala hati manaki sitti mushardi hati manati ya mutawada ni kabisti taw qabdi kuni simulatu warki simulatu ana male namni birasin darbu sigale amu marra jalqabu burris simulatu warki le amma ina katila sigale burris wanti birasin darbu tokkon jiru akatira darbat sera ulagale ke gutat akati ايوه ايوه كده akatti gaafa kaani gaafa nabira geesse molar sigale niqab irraan deebista haati manaan jedhal iradu ammaw niqab fidu qay ammaw amma ekkasmat taay akkasmat tori amma funuun ga irrumati zon buza birra buza birra jedhani innante maal taatayn abu murad jabal dunu kes ما جالسان ما جا ورا قومتي لالكاتي ورا قومتي والفرو نمت نديسو إلا لين قد إلا لين أبو مراد إلا لين أجي ستي ماتي لا شهادة لا تمسي قالي قد تجري أنا بيتشاد وجندي مالي كرات كرانا بران دي مسي قالي أما كرانا بران دي من جرونه كنا على منات يتوه وربادلا سيقالي سيدا urra garana ni muddestu harka gamana ni muddestu warqi muddestu gaafa jechuulal ka abba manake wajjin manatti galte kilasi isa wolin sentetin jette suni fantashiru fil ard sigale amma ayye ageessani ilaalaa tokkofa waa takka warri ummanni warri jechuudha as jalatti amma barreessanii jettanii sibiilli sigale si ulaagaalee haa guuttu malee waa'ee furdinna isii waa'ee qal'inna isii موضوع أصلا أنا أكسيت كأصلا. خمنتي دي خاصة بمراد وي أتنا ماما ميديا رفي ماما رفي ميديا خمنتي لاري خمنتي وري خمنتي وهم تجابر. أكسي متي لقى يجوني وان برا سنتاني سانما في وان إفساجرا إن شاء الله بشيرين. أبو مراد دقيقة دولار أنا سر هذه بس أبو متى فردون دن سينجو دلان فردون ملء بدون كفا. لما فا دلام فردون وان دواتي في سيما قبنا في دوا قافا قبنت سنتي قندرب سي دربو سنبر باجستو يو فراشا في فترة اللي قبان أفتا سنبر باجستو لقيسه يو سيوات جديمتي وفتس إنا ديمتي أنكم بيتاتي أبل ليو تاتي جارتي تجارة ملي جارتي وي جارتي سانو منياجيسي وي جارتي ساكتي قبط تودا وي سبا سنجام ملي مكا سنياتو لقيسه ما شيتو متى كوكونا بتكنا يونغ كاتي فوقاتي قصر دربدي ديمي وي جارتي سانو منياجيسي وي چنا كتي بريد دجان كوچو شيتا مدريا نكان يونا كيساي مولدا يو دهبة كوكوفا سرنا كيسي أما سرنا كيسي بكا آخرة تجارة بكا دكوس جرا دي مجارتي تجارة دلان كقلون دريا كيسا مولدو وفتو فترة مريدو مخومو فتر تغاين توكو يو رجيف تسي تترتي يو كبنتي رفتي كبنتي سيجارة بوتالا سخوتي ميتم ترغاري جارتي فردو بكالو أتأمل هذا سياقلو واي فردنا في واي كلنا ترنجرو ايوه ما شاء الله اكلت تبرينا جرت هاي ما شاء الله يا جماعه تقول امين هذا كبرتني لفتني سرقين الرامي تقروا بيت أمومة رفي برماني سرقين الرامي
kana jaarsan erganii achirra. Sargiin irraa miti. Muniira. Sargiin irraa miti gana. Eenyuun ergita jaarsan mana natti? Jaarsaan sitti ergadha. Naam. Khalas. Harargee keessaa sitti ergamu arsii keessaa sitti erga. Achi as ergita kaasitti. Abbaa Abdallaa faatti ergita. Nu biraan jira jaarsi anatu sitti maqaa nama itti ergata. Tole. Akkana goona. Aya. Akka aadaa Oromoo keessatti seennaa jedhanii waan jiru takka jiraami. Situ laali ka dursa situ na gaafate waan ta'eefi situ ergata jaarsi. Eegaa dhageetti warra keessan seena ka achitti na dhufta. Seennaa jedhanii gartee waan dhalaan dhayitee heeruma dhabde dhayitee warra gurbaa seentu takka jiraami. Aye. Dhageetti nachi seenetti ta'a. Amanatti dhufte moo? Sibuta jechuudha kaa gaafsan. Nabutu miti nambutu. Nambutu. Laki butaan jaamu. Gizee intalti takka gizee dhalaa shamarran takka gizee gurbaa warra tokko jaalatte. Aseennaan beektu ati aseennaa hajaan tokko. Manatti yaani dhayiteettiin mana warra maatii kee dhayite achitti seene hin bahu taa'e hin ka'u. Achi dhageetiin achi didee. Eeshi. Akkas Azaan dhufanii warri keessan kazaan dhufee achitti dhufee manatti dhufee ni kaahidha. Garuu ka jechuun dhufanii jechuun ati anaafsi waliin agarru kilaasiin kenna garagara. Jiruu teenya guutuu moo? Laa haga dhufanii warri ni kaanu hidhanii. Hangas ka obsileetuma deeraan achi ta'e achumaan ta'a bakka nakaa ilallaa waala bisaanii beekame achumaan ta'a. Astaghfirullah lazim ya rabbi. Higa akkam jetta? Wani sitti dhufte poolisiin dawwalaa jira. Jalaa kaasi wajji bicha gurgurtee si bitattee mi jalaa kaasi mee? Kaasi jala. Laal khaba. Haya haase. Bajamtuu fi jaalatamtuu masaanuti nin dubbisa kaasi jala. Haase. Akkasi. Laala makkana goona laal. Isin jaartii guddoodha. Haadha muraadii, haadha karraatii, haadha manaatii, haa teessuu barzaala manaatii. Isin xoolata haa baatu xiqqoo amata takkaaf akkana. Naafi ati immoo handaqeeti warra keessan seenaa achinni kaa nu godhanii aruuza nu godhanii ji'a tokkoof ichi tatteenyee san booda shaadhasan wajji baana. Shaadhasan ni beektaa mee ati? Ati wayii warra Itoophiyaati ka shaadhasan ni beektaa? Ani ka jedhu. Beektaa umraan? An ka jedhu. Maal isiin haga gaafati jechuun waggaa tokko rabbi isii abaare nama abaare isiin waggaa tokko hun lafa adda fi lafa teesse. Jechuu maal qabu? Maal qabu? Yoo ta'e isi maal qabu? Manni keessan tokko gibbii tokko galtallaan kaaree 400 yoo taate kaaree 200 ka isii kaaree 200 keeti si galee jidduma lamaan deemudha malee ani mushurraadha isii waggaa tokko dhiisii halkan tokko hin jiru waan akkasii. Haya sana na farfatiya. Sana na tu biya. Asana na farfatiya akkachin. Usin goda.
waan takka irraa rakkoon qabu tasanii anu haadhufu malee ani haadhufu malee san dhiisi Munira waan takka irraa waan ati beektu akkas hin jiru ati akkaataa an tartiiba sii godhetti akkaataa saniin deemuudha malee qonna qabaa ganna qabaa maali gaafsansitu na fuudhe kan gaafati ijaazaa kiyyallee guyyaa ati naa tartiiba gootee guyyaa kana akkasii guyyaa kan isii bira deemtaa guyyaa situ haala mijeessa qaba waan ta'eef lakkii haala mijeessa osoo hin taane ani baranoodhaami isin waggaa ebbuu dheera nyaachaa turte waggaa barba inshaallah waggaa 20 haa nyaattu walqixa walqixa guyyaa isii daqiiqaa sakandii 5 itti guyyaa lama lama guyyaa isii daqiiqaa sakandii 5 guyyaa lama lama moo guyyaa sadii Sadi. Wai maliga Sadi. Mal. Nante. Okay. Tamu. Okay, rakon ka. Tamu. Okay, rakon ka. Hagal lo harar ke da mu arsi da dai. Ha? Hagal lo harar ke mu arsi. Male adama galti. ما رجع ما هن خلاص أدامات أنا ركون كم خلاص بتنجر خلاص ترى خين هنو أبو مراد شاهد كايسي هنو كفا رجع وانت الأمانة سكاتني وانت شاتل أمتو وابايريست إن كم درانو كم وان أندرانو كم duranu kamu jima anda masudi nama jima kamu mitian jima kamu arge jira bargizi afantertes lagi ogu tak tak namni ogu bena bena ta omu kata kata kana kan nani abang kakaya damale in kamu jima kamu wan wala jima ijadin jima kamu arara takkan kamu bunan dugu jima kamu watu tutan takkan kamu arada rabilisan wan dage sitima saati ke eeggatte waan suusii jedhamurra abadan suusii abbaa manaa keetii malee kaysan jiruu siin jeen amani kaysa irraa wala baanje tabta godhame gaafii gaarii gaafattane namni wayii lolaa jira asii akka irraa wala Munira rabbi ilaala akka kun agartanii shuuf jaartin barii imaana abbaa manaatu itti godha ilaala maashaallah yoo ilaal uffattee teessu gaafa niqaaba irraan gadi keessee jette akka warra suudii tokko jechuu si galee amma jaartin gariin beeyta maal gooti dhaga'i yoo gadi baatu niqaaba uffattee jedhi kaa haji nabi yamatti birati yoo nyaattu moo leeffattee nyaatti beeyte laale sheelaa kee akkanuma gootee jalumaan ol keetta malee nyaata orraratteetiin dhiirri biraa si arguu miti dhiira argite dhayxee salaamata fuudhuun hin jiru amma warkan fuudhu dhiira amma warkan fuudhu dhiira ammumaa'u namni waa argatanii si akkasitti taanani maarree maashaallah likki jirta akka yadda geessee asirra dhufanii Munira Abu Muraad yoo haa ta'e isiitu itti gaafatamaa maal waa ta'a ana ta'aa ta'uu deemtu malee inni maal ta'a inni waa takkan ta'uu bara Abu Muraad maal Abu Muraad waa lola xoorinata deemaa jira maal seeti siruman gudi maali ana tana qaamarraa qoree qabamoo iroo maal itti fakkaata Abu Muraad maal narra gartaati maal narra tagaru jirtati waan isaan irratti nagar kuni nama laasitti maa kuni shiishaa waan dhiifte
wanti ana dura raawwatame nan ilaallatu kaasaniin booda ana tartiiba godha maayikas kun kulluka tamam Kuma waka laal. Wanni si Kepa ilaallatu. kepa si kini ma ani laal. Jaartii qaceeltu na dhageeffisitti hima abu dhageeffadhu isitti hima ammas. isin Guyyaa jedhan akkasitti naati wal fuunee walii mana dhayne na dhageeffadhu sitti hima. Ati baatii takkaa miti amata tokkollee ofeetti na fattanta. Ani laal akka jaartii warra dursan dhageessee gizee ati bobbaa gara hawu gizee ati deemtu si jala deemeetiin ganama subii si dura ka'eetiin faxara keessii godhee si nyaachise marqaa qofan beeku immoo marqa nyaattanii miti naadhisiin mulawwaa ganama subii lafaa kaatee jennaan awwal ishee ganama subii asma kalaami awwal ishee ganama yoo lafaa kaate marqa affeeltee nyaachista marqaa yoo hin beeku beekne giddii keetti ilaal gubattee luwitti keessi gubattee marquu qabda yoo marqine kalaas maafi faayidaanti marqaa malee nyaattu balaan na buuteen ati marqaa malee nyaattu laazima marqaa beera dhalee nyaata bar ganama marqa laazima yoo hin beekne illee barachuu qabdi dubartiin deesse bulluqa nyaatti suni marqaa miti sun obotaa jedhama si galee marqa yoo marqitee abu muraa keenya beeku ka marqaan beeku ka mulawwaa si godhu la ni baratta fakkeenyaaf si galee laal amma fakkeenyaaf haati kiyyan jirti miti torbaan lama keessatti ilaalle duuba dhaabatanis laal duuba siyoonti jedhanii torbaan lama keessatti baratta abshir haya marqaan godha sanboodoo ganama marqaadha ana qabattee yaa'u yoo habee wayii hundumaa kun misaa haya misaallee waan biraati tartiiba san achi waan jaartii tiyyataan biraa nyaadde immoo na gaafachuun qabdu si galee si fuunfadheetiin si gaafadha si fuunfadheetuun hin beekaa yaadha dhagee akkana goona yara kay wallaahi ni beeyna wallahi billahi rakkadde dhagee ganama ani mulawwaa si godha ani marqaan beeku faxara ganama mulawwaa siifin godha dhageesse ganama subii lafaa ka'ee dhaggeeffadhu gaa siifin himaa dhaggeeffadhu gasa marqaa qofa nyaachaa ooltu marqaa mana kaani nyaattaa mana kiyyatti ganama subii dhageessa mana kee bulee barani jechuun maal mana sanii maal hojjadhetti nyaata mana sanii marqaa shufii kinti lakki akkasiin hin jenne guyyaa balaan buuta bannee wala mulawwa nyaata arsii malee hin barbaadu nyaata biraan wala mulawwa wala kaza kaanii wanti barbaadu tokko hin jiru ka waa'ee mana kaanii sin ilaallatu bakka niin godha dhagaye ammaanuu niin godha amrii abbaa manaa haya niin godha dhagaye sitti hima amrii abbaa manaa ammaanuu diddee akkana godhu jennu chuuf caccabsaa ilaala amma fakkeenya sii galee caccabsaa yeroo tokko tokko taree immoo jechuudha gaafa ijaazaan hin jirre bakka caccabsaa wantoota garagaraa yaani waan kafiif maafi yaani dhageessani achiin wanti immoo akkana godhaa waan akkana baxaabbaxeetiin jala buusaa waan akkasii awwal ishee jechuun sii galee mooyaa keeti dubartiin abbaa manaa jala ka ittiin bultu bifaanii miti maalin jala bulti beeyta harki kee jechuudha mi'aayee jennaan laali wala funyaan fungattaa wala qomatii gabaabbattaa wala gurraachattaa miti harka toli abbaa manaa itti sa'aa fi dhiira jedhani beekta sa'aaf dhiira waan gaarii jala qabanii ilmatanii jiran akkasi zim jetteetumaani dammoo laalii gaafa sanii tiktookiin kun minaamin hin jiru alaa galtaa
yoo jala seentee waan daawaa godhan wanta adda addaa dhageeffatteetiin jette malee jaarsummaa deemtee achi teettee haasa'uun hin jiru. Muniiraan ta'e duuteef jirti isiitu namni si beeku tokko hin jiru Abu Muraad yoo ta'e malee. Haala kalla. Mana hidhaatiin seene kaa kun heerumaami. Akkas ka haadha manaatii barate jechuun yebeeti bameetina shaanti mangi sarratanyaa miti barate. Hai usmee mana hidhaati malee kuwwaa mana namaatii miti kaa. Kan muniiraan jirtii dhiistee qayaatu sagalee oromoollee sagalee naa ta'u jechuudha. Haadha manaa jechuun ati nigdii wayiin qabdu anatu si jiraachisaa mana keessatti jiraatta. Gamana mirmiri jettee gamasi jettee wanta sagalee keetuu niqaaba keessa ala bahee dhiirri tokko sin dhagahu mukaan dubartiin sagalee kee ala sin dhageessu. Obboleessi kiyya mana kiyya gaafa obboleessi kiyya dhufe alaa yoo ani hin jiraanne hin seensiftu. Obboleessi kiyya ka wajjin aladhe. Abbaa kiyya ummii kiyya eessuma kee abbaa kee yoo ta'een alatti. Hidhaa dhaabbataati moo tataa'insaati tun? Hidhaa dhaabbataati moo tataa'insaati tun? Hidhaan olii tokko hin jiraa miti kun kaaraboota akkatti hidhaniitiin yoo aballe itti haa torraa bahe akkatti kun hidhaa dhaabbata hidhan tokko hin jiraatire. Hidhaa akkasiisan hidhaan akkasii kun maaliif ree ati maaliif dubartii mana keessaa haadha manaatti waan taateef maaliif haadha manaa jedhamte ree hunno jettuu naan nagaddu waan barbaachisu na dhaggeeffadhu siitaati waattu hallayya dha dhaggeeffadhu asii hunfadhoo qaani gadde akka an dhaggeeffadhu seeraan qaba seera kijas fudhachuu qabda keessis fudhachuu hin qaban lakki hin ta'u waan akkanaa kan hin ta'u dhaggeeffadhu laal akka jedhamtichi dhiyoota naa sagalee ammaan ol sagalee koo linka ende sagalee sagalee ol hinkaasin sagalee ammaan ol ina dhagee sagalee kee dubartii sagalee ol hinkaastu ati booda haadha sooddatta wadda sagalee teeta sanaan ta'e ol kaastii sigaa Adamaa miti inshallah bikkana jiru kana hajiraatu. Kun maaliif jira kun maaliif? Ani kun danda waan ta'eef dhagee ana isitti bitee si ergees obbaafatta rakkoon qabu. Oole marabba dhaggeeffadhaa isin harargee dhaggeeffadhaa. Maal murti guutuu ajandaa uumee miti an sababa Abu Muraad jechuun tu'e harargee farsi tokko hin dhiisne. Arsiin dhaggeeffadhaa. Akka waliin dhiibne jirre. Aishi. Jalaamin iki. Hai. Jalaamin iki. Natti ergattee dhuftee. Waan jettu dhageetta ijoollee. Waan barabbi sitti fide jalaamin iki jechaa jirani. Jalaamin iki jechaa jirani. Imilitu. Jaarsa. Harka imilitu sagalee keenya waraabamtee jirti. Dhageessa haati muraadilaan waan jechuudha. Harka imilitu. Sagalee waraabamte waliin suuraan baasan. Galee jaarsa kiyya irraaf naa gorii. Eenyu jaa? Abshiri. Haadha Muraadii jee? Mustafa. Anatu. Ni dhaggeeffatu. Akki jettuun haadha Muraadii yoo gurri isii dhagee akka jettuudha. Yaa uummattii sanarraa dhiise sheeka. Dhaggeeffadha babdan. Laal dhaggeeffadhu. Laal ni dhageessaafi. Dibicha gurgurteen bitannee farda gurgurteen bitannee midhaan manaa baastee gurgurteen bitannee jaarsa kophaa qabdu. Hin jirtu jaarsa kophaa qabdu. Dhaabbadhu kun. Suni dhiira dayyuusa kamanatti ilaalchi galee isa mana keette. Aluma taznaannatee viidiyoo waraabdee gadi baatee kan jettu yoo gurgurdhaquu barbaadde heeyyama kiyaan dhayittee hin deemta maatii kee biroo dhayitte waliin deemnee hin deebita jarri itti kaate enna akkasi ati moolaa sii galee laale wanti jiru osoo mana olin seenin ka akkana godhattu amala kiyya kanaan fudhatama yoo sii qabaate Heddufta shanyii baafatte haala kanaa miti kun naan ta'uu jette rabbiin karaa duwidda lukkuu si haa taasisu. Yaa jama akkasii miti tabtab godhame
Ay narageeffadhu ani illee sittiin himaa narageeffadhu. Mirga qaba gaa ilmi namaa mirga qaba gaa. Dubartoonni mirga qaba shari'aa islaamaa keessatti narageeffadhu. Ni dhageessaa? Haase. Tole. Galgala akka rasuulli jee sallallahu alaihi wasallam ishaa'ii nyaachisee guyyaa farqaa mana kiyyaa seeraa fi heeraan waan dubartirraa eegamu guutuu ni qabadda ni rafta. Hoggaa ati raftee hirribni siin kute dhufeetiin kuulee hojii tiktok seena. Taakkaji. Jaljettee na dhaggeeffattammas. Saganaa fi jiraa? Tole. Hoggaa ati hirribni siin kute kuulee hojii tiktok irraa dhiichiseetiin hoggaa ta'aa kudhantee fatara si godhutti hojjechuu seenaan. Subii hoggaa zaa godhu takka fatara hojjedhee hirriba daddeessa kaasee attini salaatta. Subii ni salaannaa waa afaan kakaayettee kaatee kara dalagaa deemta. Hogguu siin rafaan. Ni rafaa. Hogguu sa'aan jahaa as dhiyaatte sa'a godhu takkatti hirriba irraan hin ka'a. Ka'ee mana keessa ati sa'a godhanii fi sa'a afurii cinaatti hin ka'a bakka. Ka'eemmi uffata kee yoo jiraate mana keessaa baasee dhiqee mana rarrattabee afata bakka raakaan isa rarrattabee tottolchee laaqana hojjedhee misaa hojjedhee diddikadhee tolfadhee si eega. Dhuftee laaqana keenya nyaattee buna kee dhuydee feetu hojiitti deebitaa feetu deebiteeti qaawwaa kee dhuydee feetu zanaa jetta san mirga keeti. Ammoo galgala guyyarraa maqriba irraa qabii akkanuma ciisaa buliituma akkanuma taa'aa buliituma iqaama birra kaayitu hidhaa dhaabbataatti misaa biqiyya tiiktaakii dhiisuun. Dhageeffadhu. Geeffattee? Awwal ishee jechuudha. Dursa maal